السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من تفرجوا تتقيا كم نجاجرتني فيا الحمد لله قلت ربي جرا قري حارو بيرانا في سونسلين سنة إرجاني قري سيستري كاتي قرينا في الدم لجرين انت سقري حارو فودنا في الدم أنا مو قري سلسون بيكو كوني أنا بيجامتي هندكينا أما قرو ولين سلسنا مني يالا dhadhaa biyyarraa dhufee leetira afuriin qaba. Dhadhaalleen kan hin bayfamini maaliif ani fi asitti waan biraatti dabalee baysuu barbaada. Dhadhaa biyyaa nyaachuu hin danda'u waan ta'eef dirqama dhadhaa shanuu biyya kanaa dhadhaa qorqoorroo itti dabalee waan ta'eef anumatu bayfata jedhennaa dhufee haa ta'uuti amma qophii tana hiinee waliin jechuudha. Ilaallaa akkamitti akka sileessuna malleen gaafa inni garuu akkanatti yaaduma kiyya jechuun mataa keessan fide qoriin tun akkamitti sileessuu qaba jedhee laalee yaade ni ilaallammoo 15 boodallee akkam akka isiin taatu ammaaf garuuyyuu suutanii qabaame booda callee irraa kan kukkunne harka tokko waan ta'eef qorii kun beektu kan jenne hiikuun hin beeka garuuyyuu harka tokkoon kaameeraa qabadhe waan ta'eef haala kana fakkaatti qoriin maashaallah qorattiin haala kana fakkaatti hiikee deebi'ame kunoo hiikee jennaan immoo akkana haara walaala keessisii waa tokko iyyuu qabdu maashaallah. Sistariin erga baadiyyaarraa gara magaalaatti dhufte hedduu malee jedheeni magaalaa daddafiidhaan bittee fidde waan ta'eef hin sileeffamne akkuma jirtutti jirti. Ta'uuti amma kurreen isii addatti baatu nama hin beekne jira waan ta'eef akka tasaa maaloo inni kun akka hin jenneef kun qorii jedhama. Kurree qoriitiin kun immoo kan mukarraa hojjetame qorii kan marqetti nyaatamu akka aadaa Oromootti keessattuu Arsiin abbaan manaa ganamarraa kana qursiin isaa kana tokko marqa nyaatee bayuu qaba. Subhaanallah kurreen immoo irraa baatutti ittiin hodhamne irraan baatu kun wannaan jechuudha. Kurreedha malee kun irraan bahu tokko tokko nu bayaayyuu kan bayu argeen ture kana dura hin bahu garuu kun haa ta'u amma niin dhiqa akkuma jirtu kanatti hin dhiqa dhadhaa itti godhuu kuutiin duratti dhiqee dhufa. Kunoo haala kanaan dhiqee deebi'ee bismillah dhadhaa kanarraa tokko niin banaa yoo biyya waan ta'eef ala jira kanaaf akka zayitii wannaa jedhee bismillah dhadhaa kana itti naqee tursiisa hanga ta'e tokkoof guyyaa hanganaa deebi'ee qubaadhu. Kau kamu dah tahu? Oh my god. Ada haro. Hatta ada tu kesan banyak dan haro. Aku menjurut dan jadi wante. Haro ganam baisa situ. Amma fakkan tinna. Amma dah fira isombar baru dan kamu wante. Karena kesah tu. Koricille. Haala kana yoo ta'e niin baqa dhadhaa fudhata jedhee yaada waan ta'eef akkanaan godhee dhadhaa haara waan ta'eef qimamii miti natti fakkaate gurraacha tokko bichaa keessa buusanii akkuma dhufetti jira jechuudha. Akkuma ilmameetti jira urgaan isaa isinitti himuu hin danda'u. Asitti mawda mana dhadhaa mana qimamii habashaa naannoo kana jiru deeme amma haala kanaan qadaadee torbaan lamaaf akkana niin kaya torbaan lama booda niin hajamaa dhimmaan qoriirraa qaba waan ta'eef hanga sanitti akkanatti haateettu jedhee yaade ani beeku ijoolleen beeytan immoo keessattuu ijoolleen Arsii qoriin akkamitti akka silaa kan beeytan naashimaa anu haala kanaan dhadhaa itti dhadhaa haaroo biyyarraa dhufee gixxumatti waliin kaayee hin beeku. Kuni yaada kooti kan beeytan immoo naaf himaa naa galatuma. Haala argitan kanaan deebi'ee cufee hin jira yookiin saamsee jedhama saamsee jedhama yoon dogoggoruu baadhee akkas jedhama natti fakkaate.
haala kanaan saamseena haala argitan kanaan suutaan sochoosan jalaa itti cika jedhee waan sodaadheef haala kan fakkaatti jedhan kanallee hanga gaafa guyyaa bashuutti akkanumatti namaa ta'u maatiin naaf ta'uu hin dagatina kana garraa naataatan naaf galatooma naaf ta'uu hin dagatina warri beektan immoo irraa qoriin akkamitti akka sileeftu koomentii naa kaayaa. Neen dubbisa koomentii keessan.